Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu. Fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa har'aan maal isinii qabadhee dhufe wanti isinii qabadhee dhufe oduu wayin dhaga'e jechuudha. Oduun kunis maali yoo jettanii dhugaa oduu baay'ee tokko na gaddisiisee jechuudha. Baay'ee laphee kun cabsee jechuudha. Wanti oduun gaddisiisaan kunis Nasiimaatu manedhaati baay'ee jechuudha. Nasiimaan manedhaati baatee magaalaa kana keessa oliif gaddeemaa jirti jedhanii anillee ishin argine jechuudha. Akka odeessamutti dhaga'ee namootuma argine Nasiimaan goddanyan jaartii ajjisuun hidhaa jirti miti jennaan hidhaa jirti nan lakkii hidhaan jirtu ishiin immoo ala keessa deddeemaa jirti naan jedhanii isallee qulqulleeffanni jechuudha. Eenyu baase jennaan immoo namoota baay'eerraan dhaga'e eenyu baase jedhee yoo baay'eetti siqee gaggaafadhu namoota kaan immoo namichi dheengaddas dhufe sana namichi dheengaddas dhufe ajjiin beeka jedhee as dhufe isatu baasee isatu achi dhaqee ishiidha birrii kanfalee baasee fi naan jedhanii akkasiin isiniin jedhaa namicha sanatu namicha dheengadda mana kiyya dhufe sanatu baasee isiniin jedhaa akkasitti odeeffamaa jira. Maaliifi namichi sunii fi jaartiin ajjeesuun baay'ee tokko wal beeku jedhanii walitti dhiyaatu. Ishii bichillee baasee dhiisatoon ta'ini ajjii fi jaartii ajjiillee baasuu fi deemanaan jedhanii akkasitti oduu dhaga'e jechuudha. Inshaallah inni danda'amuuf isin jedha. Se'id malee namni isaan lamaan baasuun jiruun isin jedha. Se'id dhufu malee eeyyama Se'idin malee akka baane abdiin qaban isin jedha. Kanaafuu inni ishii kanallee yoo Nasiimaa maaliif wanni ishii xiqqoodha waan ta'eef birrii kanfalee baasuu danda'a kan isaan immoo guddaadha waan ta'eef birriin illee baasuun danda'ama natti hin fakkaanne isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha akkuma dhaga'e sanaan akkuma dhaga'e mana Nasiimaa fiigaa dhaqu mana Nasiimaa akkuma durii sana cufamtee jirti jechuudha. Omtuu keessa hin jiru leelloon sunillee keessaa kutteetti duruma kuttee ishiinillee leelloon erga kuttee jetteetu Nasiimaa baastee jaartiin ajjeesuni maaliifi nama akka isaanii ta'uuf waan hin jirreefi nama akka isaanii gargaaru waan hin jirreefi Nasiimaan ba'uun ishii dirqama jettee birriitti kennitee namichatti birriitti kennitee akkasitti namichi immoo birriin poolisoota nyaachisee ishii baase jechuudha. Maaliifi miidhamti yoo Nasiimaan illee mana dhaateessee leelloon illee gara biyya biraatti waan kutteefi miidhamuu koo teetteetu ishii kanallee mana dhaatii baasiste jechuudha. Ofii ishii dhiistee ishii kan ishii salphaa waan ta'eef kan Nasiimaa salphaa waan ta'eef ishii baasisten isiniin jedha. Akkasitti oduu dhaga'een isiniin jedha. Naan garuu mana ishii keessamtuu bakka biraa yookiin of shakkitee mana ishiitti galuu dhiistee mana godinyoota ishiitti galtee natti fakkaata. Innaan dhaqu namoonni tokko hin jiru duubaan qollofamee jira. Akkasiin isiniin jedha namichicha bakka jirutti barbaachiseetani namichumti sunuu maal isaan irraa akka qabu maal akka inni ta'uu fi maal akka itti dhiyaatu namaan barbaachisee akkasitti isallee qorachiisa jechuudha. Inni waa malee akkatti ittiin dhiyaanne jechuudha. Namni lafumaa ka'ee akkatti nama gargaaru lafumaa ka'ee namni akkatti ergamee namatti hin dhufu jechuudha. Yookiin firummaa wayii qabu yookiin waan tokko walirraa qabu malee akkasiif walitti dhiyaatanii jechuudha. Jaartii ajjii eessatti akka beeku Nasiimaa eessatti akka beeku kana qorachiisan isiniin jedha. Inshaallah yoo rabbiin na gargaaree namichicha har'umarraa kaasee isa barbaada jechuudha. Isa barbaadee isa yoo argadhe akkasitti mana poolisiitti akka inni dhiyaatu akkasiin isiniin jedha. Dheengadda yeroo inni dhufu immoo baqa namuma ajjii fi jaartii ajjiin beeka jedhu iyyuu tokko baay'ee tokko nan sodaadha jechuudha. Nan sodaadha. Mana kanallee fiduu baay'ee tokko nan sodaadha. Inni haaraa waan ta'eef haaddisii waan ta'eef mana kanallee dhufee waan hin beekneef ajjii birattis argee waan hin beekneef dura nama biyyaati waan jedheef hin xiqqoo mana kiyya fide malee mana kiyya fiduu hin qabu jechuudha. Akkuma dubartoota kaanii dubartoota goddanyoota ajjiillee yoo si barbaanna naan jedhanii haalumatti itti dhaqa malee mana isaaniillee osoo hin dhaqeen mana kiyyallee osoo hin dhufin bakkuma biraatti wanni qabee fi bakka biraatti wal argina jedhan malee mana isaaniillee dhaqu mana kiyyallee dhufanii osoo namicha kanallee akkasuma se'ee mana kiyya waliin seensisu jechuudha. Bakkuma biraatti isa argaayyuu malee mana kiyya ol seensisuun qabu yoon isiniin jedha. Daa'ima kiyya immoo rabbiin na gorseetu guyyaa sana warra ollaa kee wadhee jechuudha. Warra ollaa kaayeetti qullufaati gadillee hin baasina bira naa taa'aa jedhanii akkasitti warra ollaa biratti dhiifadhee amma isa faana haasa'utti akkasitti warra ollaa teessifadhee jechuudha. Inni otoo daa'imti karaa irratti argeellee
akkasitti yookiin waan godheen daa'ima kiyya na jalaatee kutaayyoon isiniin jedha isumayyuu rabbiin na baasin isiniin jedha ani dhugaa gizee baay'ee ruma deddeebi'een galata jechuudha nama narraa caala kanumaa fi nama manuun kun bareeda miti namichi sana dhugaa baay'ee tokko amanee tureeyyuu dhuguma nama biyya hajjiitii isa beekaa jedheetani bakka kootuma gara mana kiyyaa jedhanii warra jiillee abaranii bakka ni jiru abaranii akka mucaan isaanii manadhaa keessa jiru abaranuma jedheetani maaliif hajjii kanallee waliin nyaannee dhunneerra kanaafuu yoo har'a nama jibbitillee kanuma duraa sana yaadachuudha kanuma jedheetan gara mana kiyyaa fide malee waan biraatee miti namoonni baay'ee maaliif mana kee fidde akkamitti mana kee fidde naan jechaa jirtu inni xiqqoodhuma ciitii wayna taa'ee mul'ata jedheetan gara mana kiyyaa fideen isiniin jedha akkasiin isiniin jedha inshallah yoo rabbi jedhee rabbiin na gargaare gara biraatti sallee waammadhe akkuma nama taajamee wayii isa waameetanii akkuma dheengaddaa sana jechuudha gara mana kiyyaa osoo hin ta'in gara mana isaallee dhaqoo osoo hin ta'in bakkuma biraatti isa waammadhe icciitii ajaa'ibaa keessaa guuruuf hin deema jechuudha akka immoo naa dhufu isin immoo du'aa naa godhan isiniin jedha bakka biraatti akkan argadhu abdiin isarraa qaba isan abdiin qaba jechuudha achitti waammadhe waan hundayyuu icciitii hundayyuu bakka akkuma garaa laaffisee isa keessaa guuruuf hin deeman isiniin jedha akkasin isiniin jedha nama manadhaa keessaa immoo illee birri xiqqootti kennee namichi kun eenyu bira dhufaa ajji bira dhufamoo namitti sana bira dhufa jedheeni naa hordofaa jedheeni ture jechuudha akkasitti inni fira jaartii ajji fira jiillee miti ajji birallee dhaqu naan jedhan ajji birallee dhaqu ishii bira dhaqaa naan jedhanii fira isheetti fakkaata maaliif guyyaarraa dhufee ishee ilaalanaan jedhanii guyyaa tokkoyyuu otoo hin dhufin lafa ooleen beeku isheedhuma bira dhufaa oolaa naan jedhanii inni fira isaa otoo hin ta'in nama isa beeku otoo hin ta'in nama ishii beekuudha namichi kun jechuudha ishii wal beeku malee ajjiidhaan miti kan wal beekanii isheetti erge akkas godhan isiniin jedha guyyaadhuma dura daa'ima kiyyaa hatuu ka'anii ililliin harkatti naa qabde suni tokko sumaalaata jedheetanii kalleelloo faana dhufan suni tokko sumaalaata jedheetan na shakkisiisa jechuudha akka lillinnaa himtetti ijjannaan ishinnaa himteessa isuma fakkaataa jechuudha isuma natti fakkaata jechuudha leelloon sunillee dhuguma dubbatteetti daa'ima kelleessi jalaatuu dhufee naan jette ishiin dhuguma himte namichi kun immoo dhugaa himaan jiru ganaa dhugaa keessaa baasan isiniin jedhanis inshallah xiqqoon garaa laaffiseetanii dhugaa isa keessaa guuruuf hin deeman isiniin jedha akkasiin isiniin jedha akkamitti garaa laaffista yoo naan jettanii ajiin daa'ima waan barbaaduu fi ajii bira daa'ima illee geessineetu ajiitti illee agarsiisna ajiillee hidhaan baasna jedheetanii isa sobeetan icciitii garaa keessaa guuruu deeman isiniin jedha maaliif nu yoon akkana jedhee ajii yoo ba'ee namitti sanallee hin baasa jedhee icciitiin atti muu danda'a jechuudha ani dhugaan miti kan daa'ima ajiitti geesse agarsiisu ajiin utoo du'eellee an daa'ima geessetti agarsiisu jechuudha otuma wanti barbaade dhufeen daa'ima koo jaartiin ajiillee ajiin illee hin argani jechuudha dhugaa miti jechuudha icciitii manatti taa'imu malee daa'ima kiyya wanti isatti agarsiisu illee jiru waan tokko illee jiru bakka tokkotti waan madhee kan hunda keessaa guuruuf akkasiin isiniin jedha ishiin ajji wanni taate osoo hin ta'in yoo ajjiin bahee malee ishiin hin baatu jechuudha maaliif birrii akkatti namicha nyaachisteetu ajji yoo bahe ishiin illee hin baatu jechuudha yoo daa'ima geessetti agarsiisee ajjiitti yoon garaa laafee fi dhuguma gowwitti dhuma duraati jedhaniitu hin baasti jedhanii yaadu jechuudha yoo ajjiin bahe ishiinis hin baate jechuudha ajjiin baanan ishii achitti hin dhiisu jechuudha maaliif ishii malee jiraachuu waan hin dandeenyeef ishii achitti hin dhiisu jechuudha akkasiin isiniin jedha namoonni na bilbiltanii illee karaa baay'eedhaan maa biyyan gallee naan jettanii ani rakkadheen malee akkuma dura isinitti hime jechuudha paaspoortii daa'imaatii rakkadheen daa'imallee bakka kaayee deemu dhabee rakkadheen malee waan biraate miti jechuudha namoonni baay'ee as keessaallee dawwaltanii daa'ima keessa eeggadhu si jalaa hatamti naan jettanillee galatoomaan daa'ima kiyya immoo eeggachaa jira sirriitti eeggachaa jira daa'ima kiyya rabbiin faana akkasii bakka dalagaallee qabadheedhuma daa'ima kiyya deemee akkasitti dalagaa galuu kan hin dhiiseef immoo akkuma dursinitti mee paaspoortiin qabdu daa'imni haadha yookiin abbaa malee paaspoortiin bahuu waan hin dandeenyeef kanaafin deemuu dadhabeen isiniin jedha kanaafin galuu dadhabee yoommoo as taa'uu dadhabee gara biraa immoo jijjiirradhee jiraachuu hin danda'an isiniin jedha inshallah ammaan
murtee argadhutti engaddaa caaltuu mana Mustafaatti waamee caaltuu naa deebisii chaanala kiyya naa deebisii wanti kun waan kiyyaa wanti kun dadhabbii kiyyaa wanti nama maasiin godhu jennaani chaanaluun harkan jiru jettee tokko kattee jechuudha harkan jiru wanti na harka jiru hin jiru naan jettee kaleessa immoo kan hin arge chaanaluma sanarratti chaanaluma jirratti viidiyoo kan gadhiiste arge jechuudha maaliif akka ishee harka jiru immoo anu durayyuu dhibbumaan dhibbatti hin beeka jechuudha ishiinis tolaan kennuu osoo hin ta'in dirqamaan kennuu barbaaddi jechuudha dirqamaan auto bakkuma gooddanyoota ishiitii sana dhaquu barbaaddi natti fakkaata ishii xiqqoo dhalmootii ilmoo qabdi je'eetu mana harkarra qaqqabnaani nama ishii sodaate seete jechuudha ishiin illee siniin jedha akkasii caaltoonis soba jalqabde akkuma isaanii ta'aa jirti caaltoo duraan baay'ee ishii kabajaayyuu isaanirraa hadda alaata je'eetanii baay'ee ishii kabajuu tureen amma garuu kabajaan ishiin akkasiniin siniin jedha dubbii Nasiimaa kanammoo jala bu'ee ordofee hundiyyuu qulqulleeffadheetanii dhugummaa yoo baate jiraatte animmoo mana hidhaatti ishii deebisuu qabaa jechuudha maaliif qixaatii ishee osoo hin fixin baate waan ta'eef dirqamaan deebitee qixaatii ishii fixuu qabdi isiniin jedha akkasiniin isiniin jedha caaltuu sanammoo warra itti dhiyaatanii gorsaan isiniin jedha yoo tolaan deebiste yoo tolaan deebisuu baatte immoo akkuma gooddanyoota ishiitti taatiin isiniin jedha maaliif tolumaan naa deebiste teessee ilmoo ishee yoo guddifatte akkas ishiidhaa wayyaa warroonni itti dhiyaatan kan hundayyuu itti maa gorsaan isiniin jedha caaltuunis yoo dhageensiin jedha kanaafuu dirqama osoo hin ta'in tolumaan kabajumaan waan nama maasiin godhuuti waan kiyya deebisinsiin jedha wanti isin qabadhee dhufee waa'ee Nasiimaa fi waa'ee namicha fira jaartii hajjii sanaa fira ta'ee wanta isaan hin beeku waa'ee isaanii isin qabadhee dhufee maaliif isallee ishiillee Nasiimaallee akka seeratti naa dhiyaatan hin barbaadan mallee ganaa jechuudha maaliif namichi sunillee waan irraa barbaadu seeratti dhiyaatee gaafatamuun isin jedha namicha sana faana waliin beeknu waan tokko walirraa hin qabnu jechuudha eessatti na beekee akkatti waan na hordofuuf seeratti taayimuun isin jedha seeratti dirqama himuu qaban isin jedha nuti bakka tokkotti guyyummaa tokkollee wal arginee waliin naasofnee eessattuu waliin beeknu isaan irraa bitamee dhufe malee dhimma maal akkanarraa qabu seeratti dhiyaatee waan hundayyuu himuu qaban isin jedha akkasii otoonni daa'ima kiyya na jalaan fuudhin otoo daa'ima kiyyarraa wanta tokko hin ga'iin seeratti dhiyaachuu qaban isin jedha maaliif inni illee deemee daa'imuma kiyya fuudhuuf deema yookiin immoo anuma waan tokko miidhuuf deema waan ta'eef kanaafuu duraan dursee seeratti machuu qaban isin jedha kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebitu nagaan tura.